Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Jaalalti siif maali? Jaalattee beeyta yookaan jaalatamtee ni beeyta? Nama jaalatte sayyoo argatte? Egaa arraan tana waa'ee dhimma guddaa addunyaa tanaa tokko waliin laalla. Wanni tokkichi uumaan ilma namaa hundaaf walqixa kenneef maal akka ta'e ni beeyta? Viidiyoo arraan tanaa kanaan dhimma nama hunda laallatu jaalalarraa dubbachuuf deemna. Hanga dhumatti yoo nafaana turte waan umrii ta'e hanga lafa tanarra jiraattu si fayyadu hedduu argachuuf jiraatta. Kanneen haaree taatan baga nagayaan dhuftan subscribe godhaati maatiiwwan keenya qaqqaalii kanatti dabalama. Qaqqaaliiwwan maatiiwwan Birraa Inspire immoo akkuma yeroo kaanitti like godhuudhaan haa jalqabnu. Jaalalti humna guddaa takka taatullee yeroo mara garuu guutuu taatee hin argamtu. Jaalalti si'eessituu fi mi'eessituu qimama mataa ishiiti qabdi. Hanguma mi'eessituun itti guddachuu fi keessaa irrattuun amala jaalalaa jijjiiraa dhufti. Jaalalti yoo xiqqaate miira walitti dhiyeenya fi iftoomina waliif qabaachuu gaafata. Jaalalti gosuma tokko kan qabu ta'ullee haala namarratti hundaa'ee gargar hiramuu danda'a. Gosoota jaalalaa keessaa gurguddoon jaalala maatii, jaalala obbolummaa, jaalala saala faallatii fi jaalala namni tokko matuma ofii jaalatu jennee qooduu dandeenya. Mee arraan tana immoo kana keessaa jaalala saala faallaa fudhannee haa laallu. Jalqabumaa gaafa nama taate waan hedduu argatta, waan hedduus ni dhabda. Karaa dheeraa deemtee dhufta. Gammachuu fi gaddisitti wal jijjiira. Hiraari fi cinqii milkaa'inaa fi kufiinsi si mudatuun dirqama uumamni jireenya keenyaaf nutti kennedha. Garuu haala kana hunda keessaa waan guddaa tokkotu jira. Innis jaalala. Gaafa siif bari'ee fi gaafa sitti dukkanaa'es jaalalti numa jirti jechuudha. Garuu wanni sirriitti beekuu qabnu maali seetan obboleeyyan? Jaalala jechuun jaalallee jechuu miti. Ati garlfirendii yookaan booyfirendii hin qabdu jechuun jaalala hin qabdu jechuu miti. Jaalalti namaa miti bara. Jaalalti humna guddaa kan qabu kennaa rabbii guddaati. Jaalalti lakkoofsa fi foormulaan qabdu. Kallattii kamiin akka dhuftullee namni beeku tokkolleen hin jiru. Jaalalti akka nu hin qabne wanni ofirraa itti fnuunuu fi eega nu qabde booda immoo waan to'annuun akkasuma wanni ittiin idaanuu fi ittiin irrisuu dandeenyulleen hin jiru. Kanaaf egaa humna guddaa gubbarraa dhufte wanni siin ja'uuf. Jaalalti fuula fuula hin laaltu nama hundaaf walqixa kennamti. Dhiira fi dubartii, hiyyeessaa fi dureessa, gurraacha fi adii hundinuu onnee ittiin jaalatu walqixa nuuf kenname. Ammallee irran deebi'a jaalala jechuun jaalallee jechuu miti. Jaalalti barnoota, jaalalleen immoo barsiisaa yookaan barsiiftuudha. Barnoonni akka barsiisatii miti. Akkuma barnoonni waan lakkaa'amee hin dhumne yoo qooddatan sammuu ilma namaa hunda quubsutti jaalaltinis nama jaalatuu fi kan jaalatu san kan caalu nama buuqate hundaaf gammachuu jireenyaa kan guutuu fi saffaramee hin dhumne soorata jireenyaa gammachuuti fi nagayaati. Hundi keenya jaalalti walqixa nuuf kennamte garuu bakka nuti fuunee keenyatu garagara malee. Inni biraa immoo jaalalti madaala mataa ofii qabdi. Dhandhama jaalalaa isa dhugaa san beekuudhaaf jarri lamaa wal jaalatan sun karaa walqixa deemanii dhufuu qaban. Walqixa yoo deemuu dadhabanillee karaa walitti dhiheenya qabu deemutu irraa eegama. Inni tokko qoftiin karaa dheeraa deemee dhufee inni tokko immoo bakkuma takka dhaabbatee yoo eege madaalli jaalalaa karaa tokkotti kufa jechuudha. Jaalalti jaalala sirrii kan jedhamtu yoo jaalala madaala ofii eeggatte taate qofa. Jaalalti yeroo takka takka gamanaa fi gamanatti ciiftee haatullee gara tokko qofatti kuftee hafuu gonkumaa hin qabdu. Gara tokkotti yoo kufte tokko ba'ataa yoo ta'u inni tokko immoo taphataadha taha. Inni baadhatu hiraar jaalalaa yoo daawwatu inni taphatu immoo tapha jaalalaa daawwata jechuudha. Hadaraa miira fi onnee namaatiin akka hin taphanne jaalalatti seennee jalqabuu keenyaan dura hangam takka waliin imaluu akka dandeenyu jalqabumarraa herreega dhawannee osoo eegallee gaariidha. Nama jaalannu waliin jiraachuun bakka ba'achuu, nama nu jaalatu waliin jiraachuun immoo bakka taphachuu san akka nu hin jiraachifne sirriitti ofirraa laaluun gaariidha. Madaala jaalalaa qofa eeynee tapha isaatiin gammaduuf jaalataa fi jaalatamaa osoo hin taane jalqabumaa jaalattoota lama taanee walitti dhihaatuun gaariidha. Jaalala keessatti olaantummaan hin dalaydu. Ana qofaatu ba'ataa nama ja'uufis jaalalti gonkumaa hin taatu. Akkuma durarratti kaasee ture gosoota jaalalaa gurguddoo keessaa kan arra irraa dubbachaa jirru jaalala saala faallaati. Jaalala saala faallaa jechuun jaalala dhiiraa fi dubartiin akka jaalallatti wal jaalatan ta'ee hedduun jaalalti isaanii guddattee umrii guutuu isaan jidduu jiraatti. Gariin osuma wal jaalatanii sababa garagaraatiin addaan fagaatanii jaalalti silaa qoricha onnee turte nama san keessatti summooyitee umrii guutuu sammuu dhibamsiifti. Akkasuma kanneen jaalala
jalqabaa of jidduutti ajjeesanii jaalala biraa guddifatanis akkuma jiran kanneen nama jaalatanii wal dhabanis jaalala isaanii onnetti qabatanii umrii isaanii fixanis lakkoofsaan hedduudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya mee amma immoo isaan kana keessaa warra daraaraan jaalala isaanii firii godhatee gara bultii ce'an kana fudhannee haa ilaallu. Jidduu tanatti wanni hedduun nama mudachuu danda'a malee irree hedduun namaa gaafa wal jaalatee jaalala jalqabu fuuldura bultii jaarree waliin jiraannaa waan jedhu yaadetuma. Erga bultii jaarratan booda immoo namoonni bultii gaarii jaarratan akkuma gammachuun jiraatan bultiin badduun immoo hiraarii fi hanga rakkina sammuu si muduu dandeessi. Haa jennuuti ati fuutee yookaan heerumtee ati hoo fuuldura heerumuuf yookaan fuudhuudhaaf yaadaa jirtaa miti. Tole sirriitti caqasii nafaana ture ammallee bultiin ilma namaatun hundi sadarkaalee gurguddoo sadeen tana keessa dabruun dirqama. Tokkoffaa yeroo aruuzaa jaalalleewwan lamaan osoo bultitti hin seenne dura bultii isaanii tan fuulduraatiif sirriitti wal mari'atanii waan mudachuu mala ja'anii yaadan hundaaf of qopheessanii itti seenuutu barbaachisa. Yeroo jalqaba gara bultii dhufan san jaalalti oowwituu waan taateef hedduu walii yaaduu fi dadhabina jaalallee isaanii yoo beekanillee cimina walii qofarratti xiyyeeffachuutu heddummaata. Garaagarummaa isaan jidduu jirtullee akka waan gaariitti waan yaadaniif yeroo mi'ooytuudha waliin dabarsan. Amala isaanii fi haala isaan keessa jiran irratti hundaa'ee yeroon aruuzaa kun dheeratus gabaabbatus gara sadarkaa lammaffaatti dabran. Inni lammaffaa waliigalteedha. Haarayummaan bultiitii fi oowwi jaalalaatu yeroo xiqqoo qabbanaawaa dhufe amalli dhokatee turee fi haalli bultii dura ture tokko tokko bahuu jalqaban. Waan gaafa haarayaa waliif irra dabraa dhufan irratti faa garaagarummaan uumamee gara wal dhabdeetti jijjiiramuu danda'a. Jaalalleewwan lamaan jireenya isaanii akkuma waliin itti fufaa deemaniin xiyyeeffannoon isaanii waan isaan wal fakkeessu caalaa garaagarummaa isaanirratti tahaa dhufa. Garaagarummaan bultii keessatti miidhaa qofa osoo hin taane faayidaadhaas ni qaba. Rakkoo jireenya keessatti nama mudatu filannoon furmaata fiduu danda'a. Bultii keessatti nama jarjaru, nama tasgabbaa'aa waliin, nama danta dhabaa, nama of eeggataa waliin, nama callisaa, nama haasawee taphatu waliin walitti dhufuun akka wal gargaaranii jiraataniif gaariidha. Garuu wantoota bu'uura ta'an irratti yoo hedduu addaan fagaatanii fi inni tokko yeroo maraa isa tokko abbaa badii yoo godhe dhiibbaa, gammachuu dhabuu fi hiraar wal muduutu dhalata. Inni sadaffaa fi kan dhumaa sistama ittiin bulmaata mataa ofii uummachuudha. Sadarkaa kanarratti garaagarummaa isaanii akka itti furan irratti hundaa'a. Garaagarummaa qaban wal dandeessisanii deemuu wal dhabdee xixiqqoo fi irra deddeebi'anii mudatan akkuma jirutti itti fufuu. Inni tokko hiraarii fi cinqii isa tokkoo keessa seenuu diddaadhaaf jecha waan gammachuu qabu fakkeessee jiraachuu yookaan addaan bahuu. Irra hedduu warra bultii qabu hanguma waliin turaa deeman takka wal dhabbii uumamteef osoo hin guddanne irratti dubbatanii furuu barachaa deeman. Bultii keessatti yeroo mara wanni haarayni akka uumamuu fi umrii guutuu waliigaltee uumaa akka jiraatan kanneen beekan bultii bareedduu qabaatanii gammachuun jiraatan. Amma immoo kanneen fuutanii yookaan heerumtanii jirtanii fi kanneen fuuldura heerumuu yookaan fuudhuudhaaf yaada qabdan hundaaf jireenya bultii keessatti iccitii warqii yookaan daaba taatee fi hedduu barbaachisaa taateen siif himaati. Na dhaga'i. Tokkoffaa namni ati fuute yookaan heerumte kun ilma namaati dadhabina mataa isaa akka qabu beeki. Kan dadhabina tokkollee hin qabne Rabbi qofa. Kan niisninuu akkuma damma mi'aawaa san qabutti namas ni ciniina waan ta'eef. Hanqina nama bultii keessa waliin jirtuu qofarratti yoo xiyyeeffatte bultii teetirraa gammachuu hin argattu. Lammaffaan namni ati waliin bultii jaarratte kun akkuma keetitti seenaa dukkanooytuu qaba. Malaayikaa waliinii miti kan bultii jaarratte waan ta'eef erga bultii seente booda seenaa qorattee rakkoo hin uumin. Wanni guddaan jireenya ammaati fi kan fuulduraati. Wanni si duratti dabree jira. Wanni dabre tokkollee jijjiiramuu hin danda'u. Sadaffaan bultiin namaa hundi qormaata mataa ofii qabdi. Bultii yeroo mara akka ati feetu qofatti siif deemuu hin dandeessu. Bultiin namaa ta'a akkatti bareedduu fi namni hinaafuftun hundi rakkoo fi ibidda meeqa keessa dabartee akka as geesse quba qabaadhu. Jaalalti dhugaa kan madaalamtu gaafa rakkinaati. Bultii teetiif sirriitti qabsaa'i. Afuraffaan bultiin nama hundaa sadarkaa milkaa'inaa garagaraati qaban. Bultii tante tan nama biraatiin waliin madaalsisin gonkumaahuu walqixa ta'uu hin dandeenyu. Gariin keenya hanqina fuudhaaf heerumaa guutuuf gariin immoo obsaan jabaatanii hojjechuudhaan fi adeemsa yeroo keessa abjuun bultii isaanii dhugoomuu danda'a. Shanaffaan bultii ijaaruu jechuun waraana labsuu jechuudha. Yeroo bultii ijaarte diinota bultii teetii irratti waraana banuun dirqama keeti. Diinota bultii teetii keessaa muraasni wallaala, dhiifama waliif godhuu diduu, dhiibbaa qaama sadaffaa, ofittummaa, of tuulummaa fi
hiikkaafaadha. Jaaffaan bultiin dhibbatti guutuu taate hin jirtu. Bultii waan hundaan qophaawaa tahe eessattillee agartu. Bultiin hojii salphaa miti. Bultii teetii waliin guyyarraa of haara'umsi. Hedduun namaa bultii ofiitiif danda'an qabu. Atis yoo akkasuma taate arrarraa kaasi bultii teetiif xiyyeeffannoo guddoo laadhu. Torbaffaan rabbiin nama waan hundaan akka ati barbaadutti miti kan tolchee siif kenne. Nama bultii waliin jaartu akka ati amala isaatii fi kee waliin madaalsiftee waliin deemtuuf siif kenne. Fakkeenyaaf nama durirraa sa'a 10 rafu yoo rabbiin siif kenne akka inni sa'a 7 yookaan 8 rafutti waliin sirreessuun dhimma keeti sun. Saddeettaffaan bultii ijaaruun itti gaafatamummaa fudhachuudha. Haalli jireenyaa jijjiiramuu waan danda'uuf bultii booda maaltu akka dhufu hin beekamu. Daa'ima argachuutu mala. Intala qalloo bareeddudha jettee fuutee ji'oota muraasa booda furdattee sheeppii dhabuu dandeessi. Hojii duraan hojjettan yoo jijjiirrattan akka duraanitti miti. Lama taatanii rakkachuunis akka jiru asumaan ilaalcha keessa galchuun murteessaadha. Saglaffaan bultii akka kontiraatatti ilaalin. Bultii keessatti guutumaan guututti murannoo fi ejjennootu barbaachisa. Jaalalti jaalalleewwan lamaan akka bultiidhaan walitti maxxananii jiraataniif sababa guddaadha. Hiikkaan kan jalqabu dura sammuu keessatti beeki. Waa'ee hiikkaa gonkumaa'uu hin yaadin. Nama waliin bultii ijaarrattee jirtu gonkumaa'uu hiikkaan hin sodaachisin. Kurnaffaan namni bultii qabu hundi gatii kafaluu qaba. Bultiin tun akka siistama mana baankiiti. Mana baankitti maallaqa duraan ol hin galchin baafachuu hin dandeessu. Bultii tee keessattis jaalala, kabajaa, nagayaa fi waliif yaaduu yoo hin galchin haadha manaa yookaan abbaa manaa gammachuu qabu ta'uu hin dandeessu. Bultii keessa jaalalti bilisaa hin jirtu. Osoo gatii hin kafalle jaalachuu fi jaalatamullee hin dandeessu jechuudha. Dhumarratti jecha nama filosoofii guddaa tokkootiin hin goolaba. Akkuma fedhallee haa ta'u fuudhi. Haadha manaa gaarii yoo argatte nama gammachuu qabu taata. Haadha manaa gaarii yoo dhabde immoo nama filosoofii taataa jaa Sokraatas. Atilleen akkasuma obboleettii tiyya. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire kan arraa kana fakkaata. Waan hanga dhumaa na waliin turtaniif galatooma. Kanneen imala kiyya jalqabarraa kaatanii hanga arraa na faana turtan. Yaada keessan bareedaa saniin na jajjabeessitanii ofii laayikii gootanii hiriyoota keessaniif immoo sheer gootanii ergaa kiyya nama hedduu biraan naaf gayaa turtanii ammallee itti jirtan galanni kiyya jechaa oli. Jaalalli keessan isiniif haa baay'atu jechaa viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaan hanga walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Horaa bulaa deebanaa isinin jaaladha.